بمخلوق متنا بريء ما تلاقتمو سيدي هي نفس هنا يشتاق شراتهم كتمو في جنة waan eenyutu uumame maaltu dura uumame suni mas'ala biraasanii kophaatti nagaafachuu dandeessa kun waan fayyina waa wal qabatudha miti kun maaltu dura uumame kana dura uumame santu dura uumame kun waan addamiin illee wal qabatu miti waan fayyina illee wal qabatudha miti maaliif jennaan hadiisni ati hadiisa Bukhaarii kuma sadiif dhageeffate kuma sadiif dhibba tokko sagaltamii tokkodha dubbatte arshiitu dura uumame hin jedhu كان الله ولم يكن شيء جده وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء سيقالتي عرشين سادا بشان الرجل جده قسم دبته مالي جلك ربي عرش اومين جدو تك حديث لما فارق ate dubbatte kalama rabbiin jalqaba uume kan jedhu akkas jedha hadiisni sun tun akkas jedha kanaafuu awwala kalama uume dhite achuma qabi malee hadiisni kuma sadiif dhibba tokko sagaltamii tokko irratti jalqaba rabbiin arshiin uumeen jedhu sun ofii kan keetii keessaa fudhattee jechuudha dabalataan amma sammuu ati dubbatte waan aadamiin alayhi salaam irraa fuuteeti waan ati dubbatte dogongora suuraa torbaffaa irratti dogongora kan keessan ammoo boodara siibsa inshallah kaawwan ilaallee wantoota jiru jechuudha laakiin san dura daqiiqaa kiyya fayyadameetiin mee waan aadami san itti fuufa tole yaa jamaa suuraa lammaffaa soddoma irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala duratti waggudu bannu inni jaa'ilun fil ardi khalifa ani gaafuma dachii keessatti bakka bu'aa taasisaa jedha bakka bu'aa uumaa jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata aadam gaafuma uumamu osuma beeku rabbiin akka inni dachii zariin isaadha dachii waa balleessitu osuma jechuu beeku laakiin bakka bu'aadha uumu rabbiin lafumaaf isa uume malee jannata keessa jiraatu osoo jedhee rabbi murteessee jiraate aadam alayhi salaam jannatuma keessa jiraate laakiin rabbiin hikmaa ofii beekuuf jannata keessa seensise malee jalqaba booda irratti ammoo wanni ani ibsuu barbaade akka suuraa lammaffaa kana ayat 36 irratti jechuudha faazallahuma shaytaan jara dogongorsiise jara muucuceessee jedha muucucaachisee jedha muucuca xiqqaadha baala xiqqaa aadam kutatee nyaate shaytaan isa dura osoo jiru baala xiqqaa aadam kutatee nyaateef jecha waaqni gabbu'eetiin naaf jecha du'a jechuun waan sammuu namaadhaan fudhanne kun muucuca xiqqaadha namtichi waabsan akka macaafaatitti beektanii seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti akkuma inni duratti dubbisee jechuudha inni waan dubbisee jiruuf jechi fitachuun irra dirqama miti muka hamaa fi gaarii ittiin addaan beekan aadam gaafsan ijji isaa banamaadhaa miti sigaltee ijji isaa banamaa miti muka hamaa fi gaarii waan tokko addaan hin beeku waan isaan isa keessa turan irraas isaan baasee jedha nutis ni jenne gariin keessan gariif diina ta'a gadi bu'a isinis dachii keessa eddoo jireenyaatii fi waan itti fayyadamtan kan yeroo murtaa'eetu jira jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala san boodaan ammoo maaltu argame fatalaqa aadamu min rabbihi ayat 37 irratti fatalaqa aadamu min rabbihi kalimaat aadam gooftaa isaa irraa jechoota fudhatee sana booda rabbiin dhiifama isaaf godhee jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhiifama isaaf godhe jechoonni inni argate sun maalidha hoo jenne kama inni duratti dubbise san illeedha maal jedhan suuraa torbaffaa ayata 23 irratti qaala ni jedhan jari lamaan gooftaa keenya lubbuu keenya miinee jirra yoo ati nuuf hin araaramnee fi rahmata nuuf hin godhin nuti dhugumatti warra hongaan irraa taanaa jedheen kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal isaaf godhe isaaf araaramee jechuudha gaafa inni wanna jedhu san illee fawaswasa ilayhi shaytaan isatti waswaasee yookaan ammoo isatti hasaaseeti faqaala yaa aadamu hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa jedheen yaa aadam ani muka zalaalam yoo isii nyaatan zalaalam keessa ta'anii fi akkasuma mootummaan dhumanii si qajeelchuu jennaani fa'akalaa min hajari lamaan nyaatanii fabadat lahumaa saw'aatuhumaa fabadat lahumaa jechuun suuraa xaahaa irratti ayata 121 irratti jara lamaaniif awraan isaanii qaamni saalaa isaanii mul'annaa waxafiqaa yaksifaani alayhimaa min waraqil janna baala jannataa irraa ofitti muruu seenan wa'asaa aadamu rabbahu fagawaa aadamis ajaja gooftaa isaa didee dogongoree jedha san boodaanoo sana booda rabbiin isa filatee isaaf toobaa qeebalee isa qajeelchee jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala eega isaaf toobatee isa qajeelcheetiin jedhe nuufi aadami wanni wal geessu hin jiru aadam osoo cubbuyyuu rabbiin isa araaramuu baatee iyyuu sila osoo cubbuyyuu isaaf araaramuu baate nuu waan wa ilaallatu hin qabu jechuudha gama macaafaatti yoo deebineetti hin jenne xiqqoo si tuquufiin waan barbaachisuuf jecha seera uumamaa irratti mukattiin aadam alayhi salaam irraa nyaate sun akka macaafaatti garuu muka waan gaarii fi waan hamaa nama beeksisu sana irraa hin nyaatinii jedheen mukni irraa dhoowwu maali waan gaarii fi waan hamaa akka inni nyaanne akka inni irraa nyaanne irraa dhoowwe jechuudha erga sanii ammoo boqonnaa sadii irratti ammoo dubartittiinis akka yommuu akka ija mukichaa
nyaataaf gaarii kan ija namatti tolu ogummaa argachuufis akka nama gojomsiisu argitetti fudhattee nyaattee jedha. Dhiirsi ishee isii wajjin turee jedha. Sii galtee isaafis ni laattee innis ni nyaatee jedha. Ka dura dogongoree eenyu dubartittii jedha. Achumaadhu qabaa jabeessa. Ijji lachan isaanii ni banamee jedha. Guyyaa san banameef ijji nu banamtee jirtu jaamaadha laa. Jaamaadha. Dabalataan muka kana nyaatee jennaan Waaqayyo ni xiqqeessa yoo kajannu taate lakkin xiqqeessine Waaqayyo sadarkaa isaa ol fudhee malee. Maal jedhe Waaqayyo? Waaqayyo Waaqni Addaamii fi Hewaaniin gogaa irraa uffata hojjetee isaanitti uffisee maal jedhe? Waaqayyo Waaqnis kunoo namni waan gaarii fi waan hamaa beekuudhaan nu keessaa akka isa tokko ta'eera. Nu keessaa akka isa tokko ta'eera sadarkaan isaa ol fuudhameera. Amma nuun qixxaatee jira jajjaba ta'eetiin jira jedheetiin dubbatee jechuudha. Jajjaba ta'eetiin jira. Aadam muka san nyaachuudhaan du'ee jira hin duune waggaa dhibba seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti maal jedhee dubbata? Waggaa 930 jiraate jedheetiin dubbata. Waggaa 930 jiraate jedheetiin dubbata. Aadam hin duune hin duutan jedheen Waaqayyo akka Waaqayyoodhaa ta'e malee seexanni illee maal jedheen yoo muka kana nyaattan ijji keessan hin banamaa jennaan ijji banamtee. Dabalataan ammas ammoo akka Waaqayyo taatan jennaan akka Waaqayyo ta'an. Hin duutan hin jiraattan jennaan illee jiraatan. Bakka kanatti Waaqayyo sun taane kan dhugaa dubbate seexana jechuu akka macaafaatti. Seexanatu dhugaa dubbate. Wanni seexanni jedhe dogongori takka illee keessa hin jirtu laal. Wanni seexanni jedhe dogongori takka illee keessa hin jirtu seexana ofumaa abaartan malee. Laakiin Quraana keessa muka jireenyaati. Kan mootummaa ittiin argatan malee muka hamaa fi gaarii ittiin addaan beekanii miti. Muka san nyaachuun Aadamiif gaarii ta'e malee cubbuutti lakkaa'amuyyuu. Akkamitti cubbuun lakkaa'ama? Namni ijaan jaama nama hamaaf gaarii addaan hin beekne akkamitti wanna jedhamee lakkaa'ama? Maaliif jennaan seera Yohaannis keessatti Yohaannis boqonnaa 15 irratti Yesuus Kiristoos osoo an dhufee hojii kana hojjechuu baadhee seera isin cubbutti isinitti lakkaa'amu jedheen. Booda irratti irra inshaallahu ta'ala irraa dubbadhaa jechuun. Kan agartii tarna jedheeti inshaallah booda irratti ammoo dabalataan wantoota irratti haasa'u jira. Deebii isaadhaatiif kenneetiin bira dabraa jechuudha. Kan inni jedhe Nabiyala Muusaadhaaf alayhi salaam, Nabiyala Muusaadhaaf alayhi salaam 9 آيات بينات رب كنيف كجريت دبتوا آيات سجل يوكام معجزات سجل كنيف جري كأني دبتوا معجزات سجلن ملتو ديجا دبتوا تيفي ديجا دبتوا أبو داتيمت معجزات سجلن مالي لا معجزات سجلن راجو غرغدا نبي الله موسى عليه السلام بيسان كيسة تجته تاك جري كات لما فردوا غنغرات دبته سورة تربة فرت بنيت مسيت مليسا غنغرات تجته جتشو غنغرات دبته أما تنا بنيت مليسا دغونغورة دبت رب سبحانه وتعالى آدم عليه السلام وانا افتا بوسيف جدا قرآن نجد لا اكسي دامد كن ارغداچي تغبو انين بود اچدورا دبت جري اكا افتا في تجراتين تورن اچدورا دبت ايسا كان ميسي ديبسي ارغسني امو غدا وانا تتاچي وانا جنا جچو تورن مال جدين سريت لاله سرتي فوسوس اليه شيطان جدين آتا ميقرت آتا دقدمي لمرتي آتا دقدمي لمرتي فلما ذاك الشجرة جري لما قوامس نسان جلسي جري يرو ما إسان مكتير أنمن قام نسالا ساني ملأتي إسانس قام إساني بالا جنتاتين هقوقو جل قبنجل قوفتان إسانس سلا أن مكتي تنأرى سنين أورجين شيطاني إسن لما نفدين إفتا إسنين جنة جتشون إساني تلالبيجل سنبودا نو جري لمان gooftaa keenya lubbuu keenya miinee jirra jedhaniin sanbooda rabbiin subhaanahu ta'ala maal jedheen ayata 24 irratti maal jedheen rabbiin ni jedhe gariin keessan gariif diina haala taataniin bu'a isiniif dachii irra qubsumaa fi qananii hanga yeroo murtaa'e ta'eetu jira jedheen dachii irra ta'e gagabbuu seen booda ishee dhuma keessa jiraattu ishee keessatti duutu ishee irraas kaafa baafamtuu jedheen jedha sanbooda no maal jedheen yaa ilmaan aadam jedhe kun waan aadamiin ilaallatu miti erga aadam lafarra toreetiin jedhe yaa ilmaan aadam nuti uffata qaama saalaa keessa naguuguu fi faaya isin irratti buufnee jirra uffata sodaa rabbiittu saniitu caalaa jedha kun mallattoowwan rabbii irraayi akka isin yaaddattaniif isiniif himne jedheetiin dubbataa jechuudha waan ilmaan aadamiidha malee kun waan aadamii wal ilaallatuudha miti jechuudha kaan ammoo kaati dubbatte keessa wantoota ati dubbatte keessa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa بيير راسنوم دتشير راس اسنوم والذي انشاكم من الارض كجريت دبت بيير يوكان دتشير راسنوم نجچون جنته كيسات كون وان بيير يوكان دتشير راسنوم نجدم دتشي كيساتنوم ننجر مالي فاي ساكات بوتان بيكو دتشي كيساتنوم ننجرزون كات دبسسون دتشير راسنوم دوغا ربين دتشير بيو فوسيت ارغسني جنته كيسات سان اومجچو
fuudhamatu dachii irraa malee dachii keessatti sun uumen jedhu. Kun waan wal qabatuudhaa miti walitti hin fidin tibbeessoo siin jechuudhaafi waliigalatti alaa kulli haal kanuma sii sirreesseeti inshaallah kaitaa nutti achi dabarra daqiiqaan kiyya dhumatteetiin jirti. Wassalaamu alaikum. Okay.